maal beekaa maal nutti himta? Dura maatiin gaafa bahaa jira amma hin bahaa jedhaniiti dhaqanii isa bakka inni bahusanii fuudhuu fi gaafa dhaqanii warri mana hidhaa eegu mishaan as hin jiru baheera deemeera jedhan. Eessa deemee argitanii eenyutu fuudhee eenyu wajjin deemee nu maatiin nu ka fuudhee ni deemu jennaan hin beeknu deemaasi jedhaniin quban qabanii warra abukaatoo isaatittis bilbilanii himanii namni quba qabu hin turre. Karaa mootummaa Ameerikaatiin karaa embaasiitiin qunnamee yeroo maasan hatattamaa warri embaasii akka poolisiin Oromiyaa akkuma inni mana hidhaa balbalatti gabbahanii akka fuudhee gara hin beekamne deemeen nutti himan jechoo yeroo ammaan tanaa bakka kanarra jira jechoo hin beennu akka poolisiin fuudhee callaa karaa mootummaa Ameerikaatiin dhageenne. Egaa yeroo lama mana hidhaatii hin baha jedhamee wabiin mirga wabii isaa eegamee fi yeroo lama maallaqni yeroo adda addaatti itti kaffalame dhumarratti hin baha jedhamee yeroo eegamaa jirutti waan akkanaa yeroo mudatu walumaa galatti maatii keessatti miira akkamii uume? Kun yeroo jalqabaatiif miti ammoo kun ka guddisee irraa nama gaddisiisu. Harka sadii hin baha jedhameeti maatiin gammadee hin baha jedhee osoo eegu akka hin baane barre kadhumaa kanaa manni murtii olaanaan murtoo kennee irratti eegaa wabiin isaa eegamee poolisiinis tahee qaamni biraas mirga isaa mana hidhaa keessa ittisuu hin qabu kun seera biyyaatiin hin deemu jedhanii akka gadhiifamu tattamaan murtii dabarsanii sun kaleessa ture jechuudha. Kanaaf hadha ganamaa isa baasuuf gaafa deeman gaafa dhabanii amanuu hin dandeenye jechuudha. Kan hanga ammaallee waan tahaa ture sababa adda addaatiin kanaaf tahee saniif tahee jedhaan turre garuu ka hadhaa kuni wama jennu dhabne jechuudha. Sila akka maatitti kun yeroo sadaffaadha. Egaa har'a maatitti hin dabalama jettanii haalli itti eegaa turtan attamii mee keessattuu warri isaa haatiif abbaan Ameerikaadha jiru. Umuriidhanis xinnoo kanatti kutanii natti fakkaata. Miirri abbaaf maatii keessa jiru keessattuu kanaaf abbaa faadhaa maal fakkaata? Isaan rafanii jiranii eegaa turanii sa'aatii itti bahu hin beekamne yeroo biyyatti ganama asitti halkan qixxee ture. Yeroo sanirraa ta'aniituma telefoona biratti itti haasa'uuf eegaa turanii. Kadhumaa hennaa maatiin amma kunoo amma hin danda'ama amma koottaa fuudhaa gaafa jedhamu haati xiyyaas abbaan kiyyaas ta'aniiti telefoonaan isa dubbisuuf eegaa turanii gaafa maatiin deemee mana hidhaa gaheet mana hidhaa gaafa gahanii dhabaniin booda waan jedhan wallaalanii natti bilbilan jechuudha. Booda ani maatitti himuu qaba ture. San maatitti himee achumaan booda eessa akka buhee fi maaltu akka galee namni quba qabu hin turre jechuudha. Yeroo sanitti sa'aatii tokkoof akkas haga isa barbaacha deemaniin booda eenyullee hin beeku maaltu ta'ee maaltu dhalatee eessa deemee eenyutu qabeeni deemee wanti quba qaban hin jiru. Yeroo darbe keessattuu haati keessanii yeroo baay'ee waan hin rafnee fi dhimma kana waan hordofanii fi sababa sanaatiin haalli nageenya isaaniitu iyyuu baay'ee sodaachisaa akka ta'edha kan natti himtee turte. Yeroo ammaa kana yeroo kana dhagaan immoo haala akkamii keessa jiru maaltu isaan mudataa yoo jettee yaadda? Diseelleetti haasa'uu hin dandeenye booyaa turte. Waan guddaallee osoo hin taane akka arguu hin dandeenye maal akka nu haasofnu iyyuu galuu fi hin dandeenye jechuudha. Maaliif isin qabeettu seerri jedhee hin bayaa waraqaan mallattaa'ee wanti barbaachisu kafalamee hin bayaa akka biyya seera qabutti hin bayaan beekama. Kana eegaarti malee bakka bu'ee hin beennu eenyutu deemeeni eessa waan isii galu natti hin fakkaatu wanni akkana haala kana haala isiin beektu hundaan kuni waan yeroo duraatii fi qormaata akkanaa keessa maatiin kun darbaa jiru waan ta'eef kuni guddisee sitti ulfaatee jira yeroo ammaan tanaa namatti illee haasofte hin dandeettu. Amma nutis kaleessa akka mana murtiitti waraqaa bahee arginee OMN irratti Facebook irratti mul'ata maxxansinee turre. Egaa poolisiin har'a hiikee boru akka riippoortii godhuudha kan poolisiitti manni murtii ajaja dabarse. Dhimma kana
Embaasiin Ameerikaa achi jirus waan hordofaa jiru natti fakkaata. Isarraa warri isinillee achirraa odeeffannoo kan argattan. Maal inni wanti isaan hojjetaa jiran akka Ameerikaatti embaasiin Ameerikaa lammiiwwan isaa achi jiran gargaaruu irratti shoorri inni taphataa jiru maalin? Kana amma ka gaafataa jirrullee warra embaasii callaa duuntaane warra bakka bu'oota kennallee yeroo haga yerootti waan ta'aa jiru itti himaa gaafa inni bahuuf ta'u gaafa wabiin isaa eegamu itti himaa isaanis odeeffannoo narraa sin eegu embaasii irraa leen eegu. Kan akka dhumaa addaa wanta kanatu tahee jedhee gaafa itti himu maal goonu maaltu tahaa jira jedhan. Amma maal inni ka tahaa jiru inni seeraan achitti qabamuuf tursiifamuu akka hin dandeenye eega barameen booda isa mana hidhaa tursiisuu fi kuni karaa duubaa hojii karaa duubaa jechuudha. Kanaaf ammaan tana warra bakka bu'oota kennaan wajjinillee warra mootummaa wajjinillee wanti haasaa jirru kan kaarfiin itti aanu maali? Maaltu gaafatamuu qaba? Maaltu godhamuu qabaa fi ammaan tana dhaamsee akka isaan illee argataa jirutti emergency warra embassy Itoophiyaa wajjini embassy Ameerikaa ka Itoophiyaa jiru wajjini walgahii emergency waamanii jiranii waan kana mari'achuu fi kun ammaan tana waan tahee tan kaarfiin eessa darbaaf maaltu ta'a hin beekamu garuu waan akka salphatti ilaallamu miti ammaan tanatti maaliif nama lammii biyya biraa tokko seera haa laallamu jettee gaafa hedduu kuni biyya kanatti osoo tahee unfair treatment waan jedhamu. Kanaafi lammii biyya tokko darara akkanaa keessa rakkina yookaan badii gahaa malee godhuuni kun fudhatama waan qabu miti. Kana ammoo ammaan tanatti waan irratti hojjetamaa jiru jechuudha. Meegaa amma mishaanii himbaa jedhamee yeroo eegamu poolisii Oromiyaatiin kan dhabamsiifame yookiin butamee fudhatame kan jedhudha. Ijoollee qabatamaa ta'uu baate bifuma shakkiitiin eessatti hidhanii eessa geessan kan jedhu wanti beektan jira akka maatiitti. Akka maatiin wanti beeknu hin jiru garuu wanti beekamu tokko maali akka amalaa ta'e namoota kun waan jalqaba mishaa irratti ga'eeti miti asiin durallee namoonni adda addaa gaafa mana hidhaatii bayanii eeganiiti warri itti aanu poolisiin Oromiyaas ta'e poolisiin kan biraa fuudhee bakka adda addaatiin deema. Oduun Finfinnee keessatti illee bakkeen manni hidhaa maqaa hin qabnes akka jiran hin beekama. Kun shakkii magaalama keessayyuu mana hidhaa adda addaatitti jira jedhama. Garuu akka maatiitti wanti quba qabnuu fi akka mootummaa Ameerikaatti illee wanti ammaan tana eessa jiraaf bakka inni jiru wanti quba qabamu hin jiru. Oduun kun ammaan tana dhaga'ame. Ammaan tanatti namu maaltu tahee ka jedhu kanaayyuu ganaa ofitti fudhatee hin jiru jechuudha. Gaariidha. Iddoo baay'een hidhamtoonni baay'een yeroo butamanii naannoo 6 kiiloo kan jiru mana kan duratti OPDO'n keessatti akka mana barreessatti itti fayyadamu keessa iddoo Abdii Raggaasaa fa'aa jiramu yeroo baay'ee naannoo sana nama gaggeessu achitti immoo seera qabeessa waan hin taaneef. Hidhamtoota siyaasaas haa ta'u warra kaan laaluun dhaqanii dubbisuun hin danda'amu 6 kiilootti argama kan jedhu shakkiin gara namoota adda addaa warra biyya keessa odeeffannoo kennu tarii achi ta'uu danda'a kan jedhudha. Maatiin gara asirratti illee akka xiyyeeffatu warri odeeffannoo nu kennan jiru. Meegaa haalli kun ta'e kana booda maaltu ta'uutu irra jiraata tarii carraa kanatti fayyadamuudhaani wanti dhaammattu jira. Guddisee rakkisa. Haasayaa turre asiin durallee boru kanatu ta'a iftaan kanatu ta'a. Gaafa mana murtii dhiyaattu illee wanti ta'uu hin beekamu. Kanaafi guyyaan gaafa madhatte waan hundumaa waan haaraa waan ta'uuf waan jedhamu barta. Kanaaf ammaan tanatti namoonni biyya alaa jiran kunillee yeroon dhiibbaan mootummaa keenya Ameerikaa kanatti irratti illee warra bakka bu'ootatti godhuu hin dandeenyu amma. Karaan State Department illee yoo ta'e dhiibbaan godhuu nurra jiru amma. Karaa Embassy illee yoo ta'e dhiibbaan godhuu nurra jiru amma. Kuni ammaan tanatti dhimma guddisee ariifachiisaa nu hanga lubbuu isaatiif sodaannaa. Kanaaf namoonni gara danda'aniin dhiibbaa
godhuu qaban akka itti kuufan gaafanna. Meegaa amma lubbuu isaatiif sodaannaa kan jedhu tokko qabda. Kana dura yeroo lama kan mirgi wabiitti kabajameef gaafatame akka kabajamu manni murtii ajaja dabarse yeroo lachuutu maallaqni itti kaffalame hojiirra hin oolfamne. Amma immoo yeroo maatiin gammadee eegu kanatti butanii ittiin deemanii yookiin dhabamsiisaniiru. Egaa kanarraa ka'uudhani mee waan muuxannoo sammuu quunnamirraa ka'uudhani adeemsuma seeraa biyya sanaa attamitti ilaalte? Waan seera biyya sanii aga nama baruufillee giddiin qabnu ture. Biyyi hundumtuu seera ofiitiin bultii, seera gaarii, seera hamaa qabdii, seera hin kabajitu hin kabajine suwwama beekamuuf waan jiru. Garuu ji'oota lamaan darban kana keessatti wanti waraqaa irratti barreeffamee fi wanti hojjetamu, wanti hojjetamuu fi wanti jedhamu, wanti jedhamuu fi wanti ammoo karaa biraatiin ta'u waan walitti dhufaatii miti. Yeroo baay'ee asittuu warri mana bakka bu'oota mana maree na gaafatu. Maaltu itti aanaa boru koortii yoo qabaate maaltu ta'uuf deema. Silaa biyyana ta'e hin beekama. Boru koortii dhiyaatee jedhe achirratti wanti ta'uuf deemu takka 2-3 jedhamee beekama. Maaltu ta'uuf deema gaafa jedhanii ani deebiin hin beeku. Maaliif namni beeku hin jiru. Warri abukaatoo isaa hin beeku. Achuma dhandheetti waan haaraa waan ta'u barra malee wantummaan qabatamaa qabaata tokko seerri kun hojiirra akkanatti oola tartiiba kanaan deemaa hadhaa waan kanaaf dhiyaattaa waan kanaaf yoo dhiyaatte ammoo takka 2-3 kanaaf gaafatamtaa mirgi kan kee ammoo kana wanti jedhamu hin jiru. Kanaaf akka seerri wanti waraqaa irratti barreeffamee fi wanti achi keessatti hojjetamaa jiru akka walitti hin dhufne baraa deemne jechuudha. Gaariidha gaa obboleessa Mishaa Cirrii obbo Qixxeessoo Cirrii yaada nuu kenniteef hedduu galatoomii. Egaa nutis gama keenyanii Mishaa Cirrii iddoo poolisiin Oromiyaatti dhabamsiise hidhaadha sana bahee akka gara maatiitti makame isinis gammaddanii abdii qabnaa waan dhiyaattee yaada kana nuu kenniteef hedduu galatoomiin jedha. Galatoom Dajanee. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ammaatti kan mari'ataa turre obboleessa Mishaa Cirrii Qixxeessoo Cirrii wajjin ture. Egaa akkuma beektanii Mishaa Cirrii lammii biyya Ameerikaa kan teessoon isaa Minnesota ta'edha. Manni murtii yeroo lama wabii isaa yoo akka kabajamuuf godhellee poolisiin olii gad daddabarsuudhaan ammaatti otoo hin hiikin hafee sababa sanaan har'a dhuma irratti manni murtii kaleessa ajaja kenneen oliyyannoo poolisiin dhiyeessee yookiin abbaan alangaa dhiyeesse kuffisuudhaan ajaja poolisiin manni murtii kenneeni Mishaa Cirrii akka hiikamu ajaji darbe sana booda maatiin har'a Mishaa Cirrii simachuudhaaf yeroo eegutti poolisii Oromiyaatiin dhabamsiifameeti jira. Egaa haala Mishaa Cirrii keessa jiru gaa hordofnee kan gabaasnu ta'a. Sana wal qabatee ammas ogeessi seeraa fi falmaa mirga namaa kan ta'e Batiruu Dibaabaa ogeessa seeraati. Innis yeroo ammaa kana hidhameeti jira. Naannoo Inqulaal Faabrikaa jedhamutti kan hidhame. Batiruu Dibaabaa ogeessi seeraa waa'ee Finfinnee irratti Oromiyaan bu'aa Finfinnee irraa argachuu qabdu irratti qorannoo adda addaa yeroo kan dhiyeessedha. Yeroo dhiyeenya kanatti immoo maastarsii isaatiif qorannoo dhiyeesse irratti Finfinnee naannoo Finfinneetii qonnaan bultoonni Oromoos haa ta'u Oromoon akkamitti buqqaa kan jiru nama qopheessee dhiyeessedha. Egaa magaalaa Finfinneetti gorsaa seeraa ture yeroo ammaa kana qabamee Inqulaal Faabrikaa iddoo jedhamutti hidhamee akka jirudha. Kan biraas achuma ogeessa seeraatii fi falmaa mirga namummaa kan ta'e Obsinaan kan jedhamu akkasumas barsiisaa yuunivarsiitii Jimmaa innis hidhamee tureera. Naannoo yeroo dheeraadhaaf fi keessattuu qaamni 5 qabee akka mirgi wabiisaa eegamuuf murtaa'u malee ammaatti mana hidhaatti dararamaa akka jirudha. Egaa warri kaanis warra hafanis akkasuma hordofnee kan isinii dhiyeessinu ta'a. Ammaatti kan si wajjin turan Dajanee Guutamaa gama teeknikaatiin Fara'aan Abdul Salaam ture nagaan nu tura.